Harkafnee kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii fayyaa jireenyaa keenyaati. Qophiin fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aas egaa dhimma hunduma keenya ilaallatu tokko isiniif qabatee dhiyaatee jira. Guyyaa har'aa dhimma marii keenyaa kan taasifannu dhimma istirookiidhaan wal qabatudha. Istirookiin mallattoowwan isaa maalidha? Bifa kamiin yaalamuu danda'a? Egaa hawaasa keessa odeeffannoowwan hedduun isaanii ni jiru. Odeeffannoowwan kunneenoo dhugaadha moo sobadha kan jedhu qophii keenya guyyaa har'aa warri haga xumuraatti daawwattan kan adda baafattanidha kan ta'u. Haga xumuraatti nu faana bu'aan egaa affeerraa keenya kabajaati ogeessa isiniif qabanneeti kan jirru. Walaa birruu Dooktar. Tole, maqaan koo Taarikuu Asaffaa jedhama. Hakima yaala adocha fi ICUtiin yookiin immoo anestheesiyoolojii critical care subspecialistidha. Yeroo ammaa immoo hospitaala Paawuloositti nan barsiisa. Akkasumas immoo hospitaala Akson Stroke and Spine Centeritti dhukkubsattoota strookii wajjin wal qabate yaaluu irratti argamaa jechuudha. Tole gaanuunis guyyaa har'aa nu barsiisuuf waan asitti argamtee fi yeroo kee waan nu qooddeef keessumaa qophii fayyaa jireenyaa keenyaa waan taateef maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee galatoomi siin jechuu barbaanna. Isinis galatooma mata duree stroke irratti uummatni akka dammaquuf odeeffannoo akka argatuuf yaada kana yaaddanii anas immoo waltajjii kana irratti jaana affeertaniif baay'een isin galateeffadha. Galatooma. Tole gaan Dooktar mee maalummaa isaarraa haa kaanu yeroo baay'ee namni hawaasni keenya jechiin ittiin fayyadamu iyyuu abaluun istirookiidhaan rukutame jedha malee istirookiin maal akka ta'e guutummaa guutuutti tariitii hubannoo isaa dhabuu dandeenya waan ta'eef jalqaba akka galumsa nuu ta'utti istirookiin maalidha? Tole, egaa istirookiin dhibee ujummoo dhiigaa sammuu keessaaf wal qabateen kan uumamudha. Istirookiin gabaabumatti dhibee ujummoo dhiigaatiin wal qabate ujummoo dhiigaa sammuu keessa jiruun wal qabatee dhufudha. Kanuma wal qabatee egaa istirookiin garee lamatti qoodna. Gareen inni tokkoo fi baay'inaan mul'atu ujummoo dhiigaa cufamuudhaan kan wal qabatudha. Gaafa ujummoon dhiigaa sammuu keessa jiru cufamu kutaan ujummoon dhiigaa sun dhiiga obaasu dhiigaan argatu. Dhiigaan argatu taanaan immoo sammuun hin du'a. Oksijiinii fi niwutirantii yookiin immoo waan jiraachuuf isa fayyadu sammuun kan argatu dhiigarraayi. Dhiigni gaafa garasitti dhangala'uu dhaabu sababa ujummoon dhiigaa cufamuun inni hubama iskemik strookii jennaan isaanii. Gosni lammaffaa yookiin gareen lammataa immoo kun inni gareen dura garee istrookii keessaa parsantii 85% 90 kan fudhatu kanadha. Kana jechuun maali namoota 100 istrookiidhaan rukutamanii achi keessaa namoonni 85 haga 90 ta'an isa ujummoo dhiigaatiin cufameen wal qabateedha. Parsantii waan hafee 10 hanga 15 kan ta'u immoo ujummoon dhiigaa gaafa dhohu yookiin gaafa tarsa'u dhiigni sammuu keessatti gadi lakkifama. Inni immoo hemorrhagic stroke jennaan inni immoo parsantii 10 hanga 15 kan qabatu ta'a jechuudha. Kanaaf baay'inaan strookiin kamiyyuu yookiin sababa ujummoon dhiigaa dho'een dhiiguudhaan wal qabateen kan dhufudha. Yookiin immoo ujummoon dhiigaa cufamuudhaan sababa dhiiga ititeen cufamuudhaan kan wal qabatudha jechuudha. Kanaaf strookii gosa lamaan kanatti qoodnee yaalli isaas akkasuma garaagarummaa qaba. Gaafa dhiigni sammuu keessatti dhiiguu fi gaafa ujummoon dhiigaa cufamuudhaan strookiin dhufu yaalli isaas akkasuma garaagara. Dhumarrattis outcome isaa yookiin immoo dhumarratti wanti argamu firiin argamu garaagara. Yeroo baay'ee dhibee sukkaaraa yookiin immoo dhibeewwan akka dhiibbaa dhiigaa yookiin immoo kufaatii garmaleedhaan dhiigni mataa keessatti dhangala'uutiin ta'uu danda'a. Wantoota akkas akkasiitiin istirookiin namatti dhufuu danda'a. Kanaan wal qabachuu danda'a odeeffannoon jedhamu jira. Mee warri kun dhugaadhaa warri kun hagam dhugaadhaa? Kanaan cinattis immoo ka'umsoonni isaa maal fa'aadha? Akka addunyaattis yeroo ammaa kana istirookiin dhibeewwan nama ajjeesan yookiin immoo lubbuu namaa yeroo ammaa balaasamatti geessisan keessaa sadarkaa lammaffaa irratti isa argamudha. Gara biyya keenyattis yoo dhufnu amma ministeerri fayyaa daataa galii lakkiseen shanaffaarra kan jirudha. Sababa baay'eedhaan dhufa. Kanneen keessaa akkuma sila jette dhibeewwan akka dhiibbaa dhiigaa keessattuu dhiibbaan dhiigaa istirookii fiduudhaan ammas sadarkaa tokkoffaarra jira. Sanatti aansee immoo dhibee sukkaaraati. Namni dhibee sukkaaraa qabumus istirookiidhaan sirraan hubamuu qabu bal'aadha. Kan biraa immoo kolesteroolii namoonni faatii isaanii yookiin immoo kolesterooliin isaanii hin to'atamne keessattuu furdina akka malee wayinum immoo furdina baay'ee ta'een
wal qabatee strookiin hin dhufa. Kanarraan kan hafe immoo dhibeewwan kunis jiru. Kanneen akka HIV, kaansarii maal wal qabatee strookiin dhufuu danda'a. Garuu baay'inaan top 3 jennee yookiin immoo strookii fiduudhaan sadarkaa 1, 2, 3 qabatanii kan jiran dhiibbaa dhiigaa, sukkaaraa fi koolesteroolii wayinum immoo gaafa cooma hin to'atamneeni jechuudha. Yeroo baay'ee dur kan beeknu strookiin dhibee nama guddaati. Amma garuu dargaggoon illee strookiidhaan hubamanaa batalee keessattuu immoo dargaggoo irratti strookii kan fidu sababni inni tokko amaloota wal qabate sabstaansii wayinum immoo qorichoota bashannanaaf fudhatamanidha. Caatii dabalatee jechuudha. Qorichoonni bashannana shiishaa ta'uu danda'a, mariwaanaa kan jennu. Si'eessituuwwan garaagaraa fudhataman. Isaan waan akkasii kunniin strookii fiduu danda'u. Tole egaa gaaf tokko maaltu uumama seete dooktar namootni yeroo akka malee kufan mataan isaanii akka malee yoo rafatti rukutame dhiigni gara keessaatti yoo dhiige deemee egaa hiddoota dhiigaa keenya irratti dhiibbaa uumuu danda'a waan ta'eef qaama keenya bakka biraa keessatti yoo dhiigni gara keessaatti dhiige tariitii strookiif nu saaxiluu danda'a yeroo booda. Kunis gaaffii gaariidha. Egaa wantoonni balaadhaan sammuu keessatti rakkoowwan balaatiin wal qabatan rakkoowwan garaagaraa dhufuu danda'u. Guutumaa guututti afaan meedikaalatiin traumatic brain injury waan jennuudha. Balaadhaan wal qabatee rukuttaadhaan, kufaatiidhaan, balaa konkolaataatiin, sigigaachuu lafaatiin sababa garaagaraatiin namoonni mataan isaanii yookiin sammuun isaanii sirriitti hubamuu danda'a. Sababa sanaan kan ka'e dhiigni akka sila jette gara keessatti yookiin gara alatti dhiiguu danda'a. Kuni strookii miti, kuni balaadhaan waan wal qabateedha. Sadarkaan fayyuu namoonni qabanis strookii faana wal qabnee ilaallu bal'aadha, keessattuu yaala yeroodhaan argatu taanan. Kanaaf inni balaadhaan wal qabatee jiru isa strookiitiin garagara, yaalli isaas garagara. Akkan sila siin jedhe immoo dhumarratti firiin argamus strookiidhaan wal qabnee yoo ilaallu fooyya'aadha. Namni tokko strookiidhaan rukutameera yookiin strookiin isa qabatee jira jechuutii fi mallattoowwan akkamiitu irratti mul'ata? Gadi mallattoowwan salphaan afaan irratti beekama yeroo baay'ee gaafa afaan nama tokko iddoodha wal caalu yookiin immoo jal'achuu calqabu kun mallattoo tokkodha. Lazii fuula namaa ilaaluun isa tokkodha. Aan immoo arm. Lamsaalee fakkeenyaaf harki bitaa yookiin miilli bitaa yookiin immoo harki mirgaa yookiin miilli mirgaa gama tokkoon dadhabu. Kanaaf qaamni gama tokkoon harki fi miilli gara mirgaatiin yookiin gara bitaatiin yoo dadhabe kunis mallattoo strookii tokkodha jechuudha. Siin guutummaa guutuutu paaralaayizdiin ta'in dadhabuuma jechuudha. Dadhabuudha. Sana booda guutummaa guutuutti gara sochoosuu dadhabuutti yeroo baay'ee namoonni yoo gaafatu bakka na adoode miilli koo harki koo ajajamu badaa jedhu. Sana booda ajajamuu dadhabuutu dhufa. Sana booda guutummaa guutuutti sochoosuu dadhabuutu dhufa. Yeroo tokko sadarkaa eeggatee deema. Yeroo tokko immoo gaafuma calqabuyyuu homaa sochoosuu dadhabuu danda'utu jira. Garuu adoochuurraa kaasee amma socho'uu dadhabuutitti mallattoon jiraannan innis mallattoo tokkodha jechuudha. Kanarra kan darbe garuu akka nama machaa'ee gaafa afaan walidhuu calqabu dhugaatii fudhateetti gaafa afaan walidhuu calqabu yookiin guutumaa guutuutti callisuus ta'uu danda'a. Afaan walidhuurraa haga callisuutti dhufuu danda'a dubbiirraa wal qabatee guutumaa guutuutti. Keessattuu namoonni gara bitaatiin yookiin sammuu bitaatii irratti strookiin gaafa uumamu guutumaa guutuutti hin dubbatan. Mallattoodhaan walii galuu dandeessa. Tolee siin jechuu danda'u yookiin immoo si diduu danda'u. Afaaniin garuu sagalee baasanii dubbachuu hin danda'anidha. Afaan walidhuurraa haga dubbachuu dadhabuutitti inni immoo mallattoo tokkodha jechuudha. Namoonni tasa odoo haasa'anii odoo taphatanii otoo hojii hojjetanii dubbii yoo dhaaban kun mallattoo strookii tokkodha. Yeroo baay'ee yeroo faana deema. Strookiin tasa dhufa. Akka sila siniin jenne rukutameeyyuu sababni jedhameef tasa waan dhufuufi namoonni otoo taa'anii yookiin bakka ciisanii jiranitti yookiin bakka hojjechaa jiranitti yookiin deemaa jiranitti tasa kan dhufudha. Kanaaf yeroo faana wal qabata. Yeroodhaan wal qabate immoo dhibee tasa dhufudha jechuudha. Kanaaf namni tasa dubbii yoo dhaabe qaamni bitaas haa ta'u mirgaa socho'uu yoo dadhabe yookiin guutumaa guutuutti sochii yoo dhaabe kabiraa immoo akkan sila siin jedhe fuula irratti fuulli wal darbuun yookiin immoo afaan wal darbuun inni yoo jiraate kunniin mallattoowwan strookiiti. Yeroo tokko immoo keessattuu brainstem kan jennu jira naannoo seentarii sammuu keessatti gaafa strookiin uumamu immoo namoonni guutumaa guutuutti sochiis dubbiis waan hundaa dhaabuu danda'u. Tasa sochii hundaa dhaabuu danda'uuna. Kunniinis mallattoo strookiiti. Namoonni tokko immoo akka nama dhibee urguffii qabu yookiin nama akka epilepsii akkasitti mallattoo akkasii agarsiisuu danda'u.
Namoonni tokko tokko immoo kana dura kan hin beekne dhukkubbii mataa. Kana dura bakka jireenya isaanii keessatti arganii kan hin beekne dhukkubbii mataa cimaa ta'e qabaachuu danda'a. Tasatti dhufa. Bakka hojjetanitti tasuma. Akkasii yoo qabaatan innis dafanii gara mana yaalaatti akkasuma hin jedhu dhukkubbii mataa hundi keenya iyyuu yeroo tokko tokko guyyaa keessatti yeroo lama sadii itti deebi'uu danda'a. Isa yoo jechuu kan hin taane bakka jireenya kee keessatti argitee kan hin beekne dhukkubbii mataa hamaan dhufnaan dafanii gara mana yaalaa deemanii dhiibbaa dhiigaa isaanii ilaalamuu yoo barbaachisaa ta'e CT scan yookiin MRI akka barbaachisaa ta'etti ilaalamuu gaarii ta'a. Kunniin hunduu yeroo tokko nama tokko irratti mul'achuu baachuu danda'u. Kana keessaa mallattoo tokko yookiin lama yoo agarsiise namni dafee gara mana yaalaa dhaqee ilaalamuu qaba jechuudha. Yeroodhaan ituun barfatee yaadamuu qaba jechuudha. Yeroodhaan dhaqanii ilaalamuu qabu. Tole dhimmichis dhimma yerootti dhimmi kun iyyuu dhimma yerootti waan ta'eef dhaqaniin kana kaase. Tolemi otoo dagatiin akka hin darbinee fi namni tokko loodiin hojii akka malee gaafa irratti baay'atu yookiin ammoo wanti baay'ee sammuu isaa dhiphisu gaafa jiraatu kanaaf saaxiluun hin danda'a tariitii akkuma tasaasa dhufu kanaaf. Sirriidha. Stress namoonni baay'ee dhukkuba maatiin nu gaafatuna. Samoonni kana stressii guddaa keessa jira sababa hojiitiin maaliin wal qabatee jedhuna. Stressiin strookiidhaaf saaxil baasuu ni danda'a. Daayireektilis ta'uu baatu gaafa namni cinqamu sababa garaagaraatiin sababa hojiitiin sababa jireenyaatiin sababa garaagaraatiin namoonni gaafa cinqaman qaama keessatti keemikaalonni gallakkifamantu jiru. Keemikaalonni kunniin dhiibbaa dhiigaa ol kaasu. Kanaaf namoonni akka silasiin jedhe dhiibbaa sababa ujummoon dhiigaa jala cufamu yookiin tasammoo dhoowuu danda'a. Kanaaf namoonni sammuu keessatti dhiiguu danda'u yookiin immoo akka silasiin jedhe iskemik strookii developii gochuu danda'u. Daayireektilis ta'uu baatu garuu sababa stressiitiin yookiin cinqamuutiin wal qabatee fi keemikaalota qaama keessatti gadi lakkifamaniin namoonni keessattuu immoo namoonni already dhiibbaa dhiigaa qaban, sukkaara qaban yookiin koolestirooliin isaanii hin to'atamne namoonni sunniin immoo moor saaxilamuu danda'u jechuudha. Kanaaf hamma tokko still strookiidhaaf kontribiutii godhatiin qabu. Egaa anis namni abaluun akkasitti dhaqan inni strookiif saaxilamee waan jedhamu waan hin dhaga'uufidha. Meegaa amma mallattoolee isaas kaasnee jiramtire namni strookii kanaaf already saaxilamee jiru tokko maaltu irra ga'uu danda'a? Iyyaalamu taanaan yaala isaatti booda dhufna yeroodhaan iyyaalamu taanaan haga maalitti qaqqabuu danda'a? Tariitii immoo yeroon daangaa qabamtire wanti hundumtuu yeroo haganaa keessatti dirqama namni tokko yaalamuu qaba. Guutummaa guutuutti rikavar gochuu fi namni yeroo haganaa keessatti dafee yaalamuu qaba. Hagan irra darbee jennaan garuu namni kun already barfateera wanti jedhamuu danda'u akka keessanitti maalidha? Egaa gosa strookii irratti beezii ta'ama. Deemee garuu guutumaa guututti strookii isa sammuu keessatti dhiiguus haa ta'u isa ujummoo dhiigaa cufamuudhaan wal qabates haa ta'u namoonni sa'aatii 24 duratti mana yaalaa deemanii mul'atanii yaalamuu qabu. Sa'aatii 24 duratti jechuudha. Inni kun at least isa jennudha minimumii kan kaasnu garuu golden hours kan jennudha immoo jiru. Golden hours jechuun inni bakka akkuma maqaan isaa ibsutti yeroo warqee ta'etti immoo dhaqanii otoo yaalamanii immoo moor utteetiin isaa yookiin immoo outcome isaa kan fooyya'e ta'a. Kana yoo jennu immoo keessattuu strookii isa ujummoo dhiigatiin cufamuutiin wal qabate yoo ta'e iskemik strookii yoo ta'e sa'aatii 4 haga ammaatitti guutuu addunyaa irratti daataan jiru yookiin immoo qorannoon jiru kan mul'isu namoonni dhibeen mallattoo san arganii sa'aatii 4 jidduutti dhufu taanaan opshinii yaalaa yookiin immoo filannoon yaalaa tokko lama jiru. Sa'aatii 4 darbee immoo hamma sa'aatii 24tti ammas yaalaaf carraan jira. Sa'a 24 eega darbee yoo dhufan garuu carraa yaalaan jiru. Jechuun maal jechuudha? Ujummoo isa dhiigaa cufame sana banuudhaaf yaalli godhamu xiqqaadha yookiin hin jiru. Sana booda wanti jiru maal inni qoricha kennuu duwwaadha. Qoricha kennitee qorichatti fuftee jijjiirama jiru ilaaluu duwwaadha malee ujummoo dhiigaa sana banuudhaaf yaalli gootu hin jiru sa'aatii 24 booda jechuudha. Sammuu keessatti isaa dhiigu ujummoo dhiigatiin isaa cufa. Oo gaafa immoo sammuu keessatti dhiigi sa'aatiin 6 dura yeroo dhiigni itti dabalaa deemudha yookiin immoo namichi deebi'ee dhiiguudhaaf carraa qaba. Kanaaf dafeen deemu taanaan fakkeenyaaf dura kan dhiiga xiqqoo ta'uu danda'a. Sa'a 6 keessatti garuu deemee dhiibbaan dhiigaa isaa sirriitti hin to'atamne taanaan yaala argatu hin argamne taanaan immoo dhiigichi mooriin dabala. Ammas sa'a 6 kan darbe immoo amma sa'a 24 keessatti ammas carraan dhiiguu hir'ataadha garuu jira stiil. Kanaaf innis namni mataa keessatti dhiiges
sa'aatii 24 keessatti deeme yaalamuu fi mana yaalaa deemuu fi yaala argachuu isa barbaachisa jechuudha. Kanaaf strookii gosa kamiitiyyuu yoo ta'e sa'aatiiwwan 24 dura murteessoodha. Sa'aatii 24 booda yaalli jiru garuu murteessoodha. Kanan ta'u taanaan maaltu ta'aadha? Moona yaalamuu baadhee maaltu akkan sila siin jedhe mallattoowwan dura sitti hime sun persistii gochuu danda'a yookiin immoo itti fufu fakkeenyaaf qaamni dadhabuun bakka guutumaa guututti bara jireenya isaa wajjin jiraachuu danda'a nama sana jechuudha. Dafee mana yaalaa deemee yaalan argatu taanaan. Yaala iyyuu argatee deebi'uudhaaf yeroo fudhata. Gaafa yaala argachuu dhabuu dhiisiti. Dubbachuu dadhabuun akkasuma guutumaa guututti badee hafuu danda'a. Bakka namichi sun umurii isaa guutuu dubbii jalaa baduu danda'a. Yoo ammas yaalan arganne taanaan immoo inni hamaan lubbuudhaan darba. Ture egaa waan bareedaa kaasnee jirra. Yaala isaas gara caaluu kaasteetta garuu ittiin guduunfuu fi dooktar yaalli isaa akkamidha? Akkamitti yaalamaa? Strookii akkan sila jedhe baay'een isaa egaa akkuma guutuu addunyaatti biyya keenya duubaatti odoo akka guutuu addunyaatti stiil yaaliin strookii gana hin dhumanne. Amma yaala amma irra jiruun biyya keenyattis haa ta'u eessumattiyyuu parsantii 60 amma 70 yaaluun ni danda'ama. 30-40 garuu stiil teknooloojiin ittiin qaqqabne gara fuulduraatti maybe ijoolleen keenya yookiin genereeshiniin biraa immoo gara parsantii 90tti dhibbaatti fiduu danda'u garuu stiil haga amma irra jiruun at least yaaliin strookii gara parsantii 60-70 guddate dur parsantii 15-20 naannoo sana ture waggoota 5-10 dura jechuudha. Amma garuu teknooloojiiwwan haaraan dhufuurraan kan ka'e yaalli isaas fooyya'eera. Garuu ammas hin hafa. Strookiin hundi namni strookiin qabame hundi fayya jechuu miti. Garuu baay'inaan fayyuudhaaf carraa bal'aatu jira. Namootni akka sila siin jedhe ujummoo dhiigaa cufamuudhaan yookiin immoo iskemiik strook isa jedhu qabamanii gaafa dhuunfan akka sila siin jedhe sa'aatii 4 akka jidduutti dhufu taanaan qorichi gara ujummoo dhiigaatiin kenninu jira. Kan dhiiga isa itite bittinneessu tenecteplase jedhama. Isa laannaa sana booda in hordofna dhukkubsataa jechuudha. So sa'aatii 24 san keessatti fooyya'insi dhufe taanaan qorichuma sanaan bira darbina. Yoo tarii kan amalli dabaluu jiru yookiin immoo itti jabaachaa dhufuu danda'e immoo kutaa kaatilaabii qabna namoota garasitti fudhannee kaameeraadhaan ujummoo dhiigaa keessa miilaan yookiin harkaan galame otoo sammuun hin banamin jechuudha. Dhiiga itite san ujummoo dhiigaa keessa baasuu vascular thrombectomy jedhama isa hin hojjannaafi jechuudha. Kanaaf ujummoo dhiigaa inni cufame sun hin banama. Kanaaf dhiigni akka duriitti daandii isaa banaa waan ta'eef daddarbuu calqabaa jechuudha yookiin immoo filoon ristoorii ta'a. Kanaaf sammuun inni hubames amma tokko hin fooyya'a. Irra caalatti immoo akka hin hubamneef isaan gargaaraa jechuudha. Kanaaf seentarii keenya yookiin hospitaala keenya amma yeroodhaaf kan adda isa taasisu tiriitmentiiwwan gurguddaa ta'an kana lamaan kennu jechuudha. Tokkoffaan sa'aatiidhaan yoo dhufan yeroo kennamus kana keessatti yoo dhufan qorichiin kennama gara ujummoo dhiigatiin. Inni lammaffaan immoo isarraa kan darbe ujummoo dhiigaa guddaa ta'e kan cufame taanaan immoo kaameeraadhaan sammuun odoon banamin ujummoo dhiigaa keessa haga gubbaatti deemanii dhiiga isa itate baasuun endovaskular thrombectomiin hojjetamaa fi yaalli inni tokko kanadha. Sa'a 24 darbee dhufa taanaan garuu dhukkubsatan akkas lasiin jedhe qoricha kennineetu hordofna qorichoonni kennaman jiru. Isa kennamni hordofuudha. Namoonni sunniin yeroo baay'ee ta'uu sammuutiin wal qabatee sarjarii biraa isaan barbaachisa. Lafeen sammuu isaanii yeroo tokko amma ka'uutitti decompressive craniectomy isa jedhamu isa isaan barbaachisuu danda'a. Namoonni sun yeroo baay'ee ICU keessa turu 7-3 ji'a tokko ganiin amma recovery godhanitti ICU keessa turuu isaan barbaachisuu danda'a. So sa'aatii 24 keessatti booda kan namoonni dhufan filannoon yaalaa isaan qaban murtaa'aadha waan ta'eef istaandardiidhuma sana qabattee deemtaa jechuudha. Kan biraa immoo namoota ujummoon dhiigaa dhoowuudhaan sammuu keessatti namoonni gaafa dhiiganii dhufan immoo akkan sila siin jedhe sa'aatiiwwan 6 dura yeroo itti dhiigni dabalaa deemuudha waan ta'eef dhiibbaa dhiiga isaanii sirriitti kontiroolii gochuu irratti fookasii goona. Sa'aatii 6 gaafa darbu immoo ammas amma sa'aatii 24tti dhiibbaa dhiigaa isaanii to'achuu dhiigni isaanii baay'ee kan ta'u ta'e immoo sarjinoonni sammuu jiru niirooserjin isaan dhiiga baasuu hematoma evacuation kan jedhamu yeroo tokko immoo gaafa sammuu keessattuu bishaan sammuu keessatti oomishamu jira CSF kan jedhamu gaafa isa sammuu isaa faana wal qabate immoo dhiigni daandii isaa cufee EVD kan jedhamu ujummoon jira isa gashuu
kanneen kenninaa jechuudha. Kanaaf guutumaan guutuutti yaala strookii haala kompireensivii ta'een yookiin haala guutuu ta'een kennuudhaaf yaadna. Kuni hunduu garuu kan ta'uu fi outcome patientii gaarii kan ta'u akkan silas hin jedhe yoo dhukkubsatan yeroodhaan dhufedha. Dhibee yeroo nama allaanne kanaaf yeroo laachaa dhiisnuu dhabamtire doktor? Sirriidha. Baay'ee galatoomii waan baay'ee nu kaastee jirta. Hubannoo haaraa hedduu akka argannu nu taasistee jirta. Kan kanaan dura beeknu irratti immoo akka gabbifannuuf carraa nu laattee jirta waan ta'eef doktor irra deebitiin baay'ee galatoomii siin jechuun barbaada. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aatiin dhimma istrookii irrattidha kan xiyyeeffannee mari'achaatii turre. Egaa nutis wanti nuti kaasuu barbaannu hospitaala mootummaa keessatti yeroo egaa yaalli kun akka inni hammatamu yookiin ammoo namootni gara hospitaala mootummaa deemuutiin yaala kana akka argatan gara fuulduraatti akka taasifamu abdiin keenya guutuudha. Dhimmoota garaagaraa kaasnee jirra hubannoo bal'aa akka irraa argattan abdiin keenya guutuudha. Torban mata duree birootiin walitti deebina. Hagasittuu bakka jirtanitti fayyaan isin hin dhibin jennaan nagaatti.